siniif qabannee dhufnee jirra. Oduu wajjiniinis anuma. Oduu jalqabaa. Muummichi ministeera Itoophiyaa dippiloomatii Ameerikaa Pompeo waliin mari'achuuf gara Sudaanitti imalanii ture. Muummichi ministeeraas Pompeo ija keessa laalaa qullic jecha oolanis Pompeoon garuu si waliin haasa'uuf beellaman qabanne jechuun didanii jiru. Suura tokko illee wajjiniin kana jechuudhaan muummichi ministeera gaafatanis Pompeoon garuu erga jedhanii booda ani hojiifan dhufe malee suura ka'uuf hin dhufne jechuun gaaffii muummichi ministeeraa kaasee fi wudqii godhaniiru. Muummichi ministeeraa si kaameraa kana hunda fuunee dhufne akkamittiin suura tokko malee gara biyyaatti deebina jechuudhaan uummata gabaa oolee gara mana isaatti galuu wajjiniin suura ka'aa erga oolanii booda gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Dhimma kanarrattis Oromoon maal jedhaa jenneerra. Oromoonis deebisee hiriyyaa malee dhaqanii gaggeessaa malee galuu jechuun goolabaniiru. Manni murtii oolmaa guyyaa isaa har'aa keessatti dhimmoota ilaaluu fi murtii kennuuf ture torban lamaaf dheeresseera. Sababni isaa immoo namoonni shakkamtoota irratti ragaa bahan diraamaan barreeffamee fi iskiriptiidhaan harka jiru waan dubbisanii hin fixnee fi beellamni isaanii akka torban lamaaf ta'uu murtaa'eera. Numee amma kan oduutti dhaabattee odeessitaati. Daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhufne kanuma. Namoonni viidiyoo kana jaalattan like share godhaa isiniin jenna. Namoonni hin jaalanne egaa ammas like share godhaa. Yoo gootan ta'e immoo akkuma kanaan dura dubbanne ta'a jechuudha dubbichi. Waan nu hordoftaniif baay'ee isin galateeffadha. Guyyaa gaarii qabaadha. Yeah.